Yaa siifan maalidha kan goggochaa jirtu kun? Siifanidha kan hin argaa jiru. Rafuudha nama muutii nama rakka bobbo. Magaala qabii. Deefa ammoo rakanii fooloo godhamu ta'u. Kaan barbaadu. No Deefa warra kanneen ergadha namni saddeetidha jirta kun. Biiftuu fooloo godha warra jiran fooloo godha asiriiduu bira hannichoo bira hunda bira galtee si fida dafa. Carraa gasti argachuu barbaannaan ka keessaa qabdu ammoo giftara taate ta'uu dandeetta. Dafi gal hannichoo nama ol gurammaatti nama jijjiiraaru hunda isaanii fidi. Hunda isaa kan nama jijjiiraaru fidi hunda bira gala. Carraa gasti argachuu barbaannaan warra asirra jiru kana fooloo godha. Warra asirra jiru kana dafa hannichoo nama galchi kaashe maqaa kiyyan dide. Hunda isaanii ol gurna nama jijjiiraaru hunda isaanii dafa. Aishi dafi gal hunda bira aishi shabaka kiyyan dide namni nama harkisaa hartan nama harkisaa yoo akkasitti gali. Aro accounting kiyya sun amma Araarsaa fooloo baakii deebisiif biiftuudha. Kanaaf fooloo si goote yookiin fooloo godhatama si deebisna akkaawuntiin ishii kanaan. Maaltu ta'e akkaawuntiin biiftuu immoo? Waarniingiitti kennee akka laayibiin galle. umuriidhaan na adabeen dideenna guyyaan irraa banuun beeku. Hin guddattaa haadha koo shigir eellam ishee. Fooloo deebi'e godhiif ishii Fooloo biyya deemsa ishee. Fooloo lataa isaa nama 800 kan deemsa. Gaayis warra jirtan hundi keessanuu araarsaan beektu miti reesina. Abbaa leencati fooloo godhaa hundi keessanuu giftara silaa ofumaaf fooloo gootu. Fooloo godhaa jechuun hin barbaachisu. Itti fufaa bakka warra biiftuu qabatee hunda isaa galcha. Alchaanni shabakaan keenam takka nama mul'isaa jiru warra jala jirtan hundi keessan araarsoo qabadhaa biiftuu qabadhaa kunoo bakkeeteen duwwaa sadi tura. Nama 800 jala kana jirtan. Kam isaati kamuutii qabu? Waliin wal loltee jirtaa gooftaa kooti maa ganni miyuutii sirratti qabaniin adabadhaa waaqa siifan miyuuta sirraa maa inni modereetara sirraa kaasanii bakka adda camaallaqina. Bichoodhaaf fooloo gochisiisaa jira miti argitu. Sammuu keessan hojjechiisaa mee xiqqoo ishii. Dafa. Waadaan akkasii godha. Dhibba gahee gabbuustee ol galchita nama dafatti morki faamilii takka godhaa kaarraa. Biiftuu irraa kaaftee hunda qabate taanaaniin ol isin guura hannichoo nama ol galchate nama. Okay, hannichoo feenu harka keejjan hojjechiisa. Warra biiftuu qabate galcha araarsadhaa dhalan nama kuma dhibba galee hunda isaa gadi neelaa buusa. Eewa hunda isaanii nama jijjiira ol galchu. Guys, isti follow natti ergadha araarsatti ergadha warra gastii jiran kana follow godhaa sin galchina achi. Akkasii dhugaa qimamoota ta'uu yaa rabbi. Maanam foolisiin goone galchina. Namni immoo soorii follow goone mana kana galuu hin danda'u. Guys, follow barbaacha dhuftanii akkanan ilaayivii jiru akkasinitti argisiisuuf jalqaba follow na godhachuu qabdarra. Warra follow narraa hin qabne follow godhaa. Okay? Akkana hin qimamoota ta'us mi'a natti sirgadha kana hin raffatina. Feenu hannichoo warra biiftuu jala jiran galcha erdan hojjenne maal asirraa gootusni. Nama gastiirra jiru hundumaa follow godhadha. Galchinaan biiftuu jedhama. Galcha hunda isaanii nama qabatee biiftuu qabatee hunda jala jiru galcha. Faamilii nama qabata dafa feeruu ol galcha. Hunda bira dafa gala. Faamilii carraa gastii argachuu barbaadna orma gastii irraa qabadha dafa. Takki gastii argachuu Dafi gal hunda bira mallattoo. Dafa gala malee feeruun galteerti. Dafi gal hunda isaanii ol guura warri nama qabataa. Faamilii nama 900 jala kana jirtan fooloo godhaa hunda isaanii carraa gastii argachuu barbaadnan isin ol guura hunda keessa. Akkaawuntii biiftuu 3,000 naagaa guys. Haaradha taargeettiin keenyaaf jiruuf biiftuu fooloo gochisiisuudhaaf qooyi tokkicha roonii tokkicha nama of galchu. Guys warra amma dhuftan biiftuu lammaffaa kan jedhu kun akkaawuntii haaradha. Akkaawuntii ishii jalqabaa waarniingiitti kenneera. Eejiidhaan adabee jechaadha umuriidhaan yoom akka irraa ka'u hin beeka. Kanaafuu akkaawuntii lammaffaan kun laayivii ishii galchuu qabaan. Fooloowarsii 3,000 barbaada duwwaarraa kaastanii 2,000 wayii geessan galatoomaa sa'aatii tokko turtiin keenya keessatti 3,000 isinirraa barbaada. Warri biiftuu fooloo godhe hundisaa fooloo ta'a mana kanatti gale. Fooloo 200 argattu mana kanatti. Okay? Akkaawuntii kana jala galtanii viidiyoo tokkicha jira viidiyoo sanicha maal gootu riipoost gootu akka hiriyoonni keessan arganii baariyaadii ba'uuf. Okay? Kanaa galatoomaatti fufu kinoo amma rooni. Dafa naante warra fooloo asirra jiru kana hunda isaanii fooloo godha isin jalaa gabbu'anii ol galtanii jijjiiramtan isinillee dafa bakka sadiitu jira aannichoo feenu hundi keessanuu nama qabataa roo galcha dafa ka faamilii. Biiftuu irraa kaaftanii warra asirra jiru hunda yoo fooloo gootan hin argattan carra dafa ka gala bira araarsoo nagammaa nama 200 qabate faamilii nagaa dhaqa.
hunda bira daftee sii fuullee dhufte daafi nama dhufe hundarraa mallattoo dha'u dhibba lama daftee kennitee fi of jala gabbuusta gale bira hunda bira faamilii dafa dhibba lama isinii kennee gabbuusa nama gastii gale qabadha nama gastii gale dafa maqaan kee nama jala jiraate taanaan siistamni ofii si galcha dafi hundi keetu dafi biiftuu irraa kaastee rooni qabattee feenuu aannichoo qabattee asiin feeruu qabattee hunda bira galtee dhibba lama sii kennee si gabbuusa dafa faamilii tii morki nakaa irraa goota waa amma ol harkisaa nama qabatte bichaa ke nama jala jiru hin galta faamilii daaf as feenu maaliif dhibba lama hin nagamma as dhibba sadi maan geenye raarsoon osoo nama qabatin abadan hin galtu abbaa fedhe ta'e maqaan kee nama jala jiraannaan silaalee si fidaara laal silaalee eenyoo akka qabate qophaatii morki faamilii takki goota hunda bira galan mallee yaashi biiftuu osoo hin qabatin garuu carraa gastiin argattu gubbaa san biiftuu bira galtee yoo hin jedhin Fida tak godhun dabra galan mallee gaba hunda biraata tara nagaa dhagaasin dafa nama bira gala dafa yoo hojjechiisu barbaadan dubbadha dafa gala nama bira dafi ay bira feenuun dhibba lama dhiirra jirta gamma yoo qabattan Mut akkuma ol galtee muti kee dafi nama gale dhibba lama kennii fi gabbuusi nama dhibba saddeetiin jirtan faamilii dafaatti morki tak goot waa galchaa malee nama qabate qofa nama qabate bicha naa fiddan dafa gale bira hunda bira tak mut dafa gale bira dafika eeshi nama qabate fiddan malee nama qabate bicha ol fidda dafa muti qabadhaabo warri jala jirtan osoo nama qabatin hin galtan mee as bira feenuu amma namni dhibba saddeeti kun osoo qabattani dhibba lama ammaa ta'e araarsoo bira ay bira aannichoo bira feenuu bira warra ol gale hunda qabadhaa faamilii carraa gastii argachuu barbaanna as feenuun dhibba lama ammaa ta'e itti kennaa faamilii hin galtan hundi keessanuu ka jala jirtu nama qabadhu osoo nama qabatin carraan gastii hin jiru dafi hunda bira galan mallee mudii tarkee nam takka harkisaa hin jiru warri wonna harkisaa isiniitti dubbadha dafa dhibbatti Feru dubbata me roni na waqatu xiqqooshi feru Kinarraa kaasee mootii ifama waca keessa jira. Dafa feru keessanuu carraa gastii argachuu barbaannan warra gastii irraa qabadha isinii kenna carraa laal bakkitee meeqa guys accountii biiftuu follow godha accountii biiftuu nama follow godhe duwwaa tol galeetoo followers argatan okay miyuutii qabadda warra ol galtuu nama maani oromoo maani dhaggeeffanneen hin jeeqinaa gaa miyuutii godha naa ol galtan akkum seentan miyuutii bakka taargeettiin keenya accountii biiftuu 3,000 galchuudha turtii sa'aatii tokko guulle keessa seentan miyuutii obba ebboo mana mashataasee kuni miyuutii qabadda warra ol galtan sa'aatii tokko sanguutiin 2,000 wayii geenye irra taargeettiin keenya 3,000 3,000 nugaa accountii biiftuu namni biiftuu follow godhe hundi isaa mana kana galee followersii sassaabbatee ba'aachaadha lakkoofsa biiftuu 4,000 wayii jedhu kana jala gallee yoo maqaa kee argine duwwaa ol si galchinaan taabiif koppii liinkii jalatti yoo si argine duwwaa ol galte gastii irra warri teessu gastii irraa nama galchaan jiru nuti biiftuu qabadhaa ol galtanii follow keessa funaannattu itti fufaa rooni. Dafa ana warri mudii tara jalan ana irraa qabdu kana dhugaa rabbi irraa fuudhi nama wanna namarraa qabu kan nagaa dhagaasin dafa faamilii mallattoo heduu namarraa kaata carraa gastii argachuu barbaadan hundi keessanuu tak as bira feeruu bira ay bira araarsoo bira galan mallee isi warri mudii tara nama qabate qofa onnaa fida dafa waa dafi hayaatii bira gara hayaatii bira riiduu illee deebisi dafa warri jala jiru warra gabboo illee nama qabate taanaanii yooti qabate hayaatii dafa faamilii tiimorki fatan jedha dammara carraa gastii argachuu barbaanna warruma gastii irra takki irraa goota biraadar galan mallee gaba dammari laal orma kanneen bira dafa gala haannichoo feenuu nama ol harkisuun hojii keessan dafa gala ani nam takka naaf fedhu shabakaan kee daafi kaa nama qabadhu asina hayaatina gammaa maaliif dhibba irteetti dafa warri Network
sirriitti qaba barneerroon namaa miti namayyuu muutii irra jirta siin jedha tole neetworkii malee namaa miti. Jira garuu muutii jedha garuu sagaleen kee immoo jira callisii dubboo neetworkiidha. Sagaleen kee jiraa? Dafa qabadhaa namarraa mallattoo da'u namarraa mallattoo warra gasti galee dafa qabadhaa hayaatiin hagammaa dhibbaa fooyyada jirti feenuun hagammaa dhibba sadiirra jirti maal heedan jala kana faamilii nama dhibba ja'an jala kana jirtan hundi keessanuu dafa nama qabadhaa carraa gasti argachuu barbaanna takki irraa godhuu hunda bira aboo shabakaan keessa sirriin jiru dafa nama bira galaa sheerii koppiliin bitama hundi keessanuu dafa nama qabadhaa carraa gasti argachuu barbaanna warra gasti irra takki irraa godha tiim orki faamilii. Dafa gala hunda bira mallattoo dafa gala dafa hundi keessanuu gala. Mallattoo maydoo bichaa nama biraa kaasaa sheerii koppiliin biltaa fi mallattoo iddoo osoo hin kaasin carraan gastiin jiru hunda bira tiim orki faamilii. Hayaatiin 200 maan gahina gammaa bira 200 gahin ay bira. Dafa hundi keessanuu carraa gastii argachuu barbaaddani dafa riituullee ol butaame shabakaan kee namta kanaan galchu faamilii warra jala jirtan. Dafa nama qabadha hundi keessanuu dafi galee ishii biiftuu bira laallaa maqaa nu qabatee asuma jalaasin fida biiftuu jalaasin guuraara hundi keessan biiftuu jala osoo galiin dhufuun hin danda'amu hundi keessanuu qabadhaa koota abbaa feete yoo taatan biiftuu jala galtee warra gastii jiru hunda qabatte taanaan carraa gastii qabda dafi galan mallee dafa nama bira gala faamilii carraa gastii argachuu barbaanna warruma gastii irraa mallattoo doorraa kaasa dafa galaani cholleen hin buute gubbaa kana dafi faamilii nama qabachaa jirtanii nama qabadha carraa gastii argachuu barbaannaan warruma gastii irraa nama mallattoo doorraa takki taggootan dafi gal hunda bira feetan eeshi nama qabate ol galcha anshabakaan kee nam takka naa galchuutti hin jiru faamilii nama warri muditara hundi keessanuu feeruu nama galcha dafa gala hunda bira mallattoo takki taggoota eeshi qabadhu galatillee feetan jedha dammara faamilii gubbaa san biiftuu bira galan mallee gibaa dammara faamilii. Eeshi shabakaa kee yana didi maarsini godha ummata hori jedhartan dafa 200 kennitti gabbuusi dafi gal faamilii nama qabadha. Ay biran galtan taanaan carraa gastiin jiru bakka duwwaa kana galuu barbaadda warra gastiirra mallattoo dookaasi kootu dafi gal warri mudhii tara nama harkisaan naante dafa gala bakkitee duwwaa kana namni yoo jijjiirame bareeda dafa nama ol harkisa nama qabate biiftuu qabatee ka hunda qabate naafida dafa galee warri dullee nama jirtanii dafa eeshi gale bira hunda bira feetan jira damara faamilii warri jala jirtan osoo nama hin qabatin hin galtan dafa eeshi ammallee ni magalchita furgaatuu fi firii ka jedhu illee nagalcha dafa bira gala dafa furgaatuu firii ka jedhu hunda qabatanii waan ta'eef onna harkisa dafi faamilii nama qabadha carraa gastii argachuu barbaannaan mallattoo da'u dafa ka ay bira gal gaba hunda bira dafa eeshi gale bira feetan jedhee kadammare fatan jedhee gala dafi gal warri nama qabattan hundi keessanuu carraa gastiin argattan dafa gala hunda bira feetan qabadhu galii siin jedhe bardafi odol galtan muut dafa gala ani nam tokko na harkisutti hin jiru shabakaan feenuu maa buustanii nama agalchitu feenuu fi aannichoo keessa nam tokko deebisa dafa gala Igashan jira bar. Modereetarri 4-5 yoo taate carraan gastii hin argamu baay'inaan namni lamaan keessoo sirra taratara shiftuusin malee feeruu ati gargaariin roonii warri kun immoo booddee galtu. Ningashan niin hojjechiisallee qoy. Okay. dubbadhu ka muutii rartaa feeru dafa faamilii dubbadhu muutii qabatteerta isirra qabanii qabatte. Waan ofii kiyyaa qabadde.
Yalla, ashi let's go family ko ta makaba usen enyu jala jada bektani biftu lamma fa kana jala galtani chuda. Hayya kaba usen atille daddafa gala let's go kaba usen atis daddaf. Fatanje kaba uti sen atille galatille kaba usen dafa te gala malle. Fatanje te kaba te sen tal warra sini farga let's go warro to magasti kana damarte ufte galta to ko farate enyu bra. Biftu bra sa ba jara let's go daddaf warra kaba te ko to gali kaba usen daddafa malle fatanje te kaba usen dafa gala dafa digala kaba useni dafi galamalle let's go galas bras dafi tigalun daratu muri ko tugal galamalle fatanje gali annan fidar nan jala gari bus dafi galashi ko atille ko tugal dafa atille kaba useni dafa warasini farga let's go dafa hat gadi bu yakon dikati kara gadi bu daf eshi kamera ko tugal tesen atille kaba useni dafa tigala ka warasini farga let's go bayan kesan monan kaba ne yeron sin sabu jeun nan kaba ne sin isera da chawar nan kaba ne mulal warri nan kaba ne mon wata siga shajara wante si isera da fesh galatille anshi dafa tigala galatille kaba uti sen dafa warasini farga let's go kaba useni tes dafa dafi tigala gal pilas yefatane dafi gashi makumake warra gasti